daawwattoota chaanaalii kootii. Har'a immoo Excel irratti akkamitti average akka hojjechuu dandeenyu qabadee isiniif dhiyaadhe. Daataawwan kanaa yeroo akkam fudhannettaniidha fiil godhee kan hin kaa'e. Asiin maqaa barattootaatu jira. Koorsota isaan fudhatan hundas jira. Average isaan kana akkamitti akka hojjennu har'a isinitti agarsiise. Kutaa itti aanuun immoo raankii akkamitti akka barbaadnu isinitti agarsiisa. Jalqabaa wanti nuti hubachiisuu barbaadu afaan keenyaan shaakaloon akkasii YouTube irraa hin argannu. Isaa kanaaf na jajjabeessaa. Afaan keenyaan lammiin keenya waan nu barbaaduu fi wantoota garaagaraa salphaadhaan akka argatuuf akka tumsitanii kabajaan isin gaafadha. Itti fufuudhaaf teebilii keenya yookiin formaat teebilii keenya kana akka barbaannetti dikoorii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf gara olii kan jiran kana yookiin ro'uu informationiiwwan kana baatee jiru kaalorii biraatti laachuu dandeenya. Kaalorii warra sanarraa adda ta'e jechuudha. Akkasitiin kaalorii biraatti laachuu dandeenya. Kun kanaadha. Kan biraa immoo student names kan jiru kana fakkeenyaaf seeriin sun hin ga'u. Normaal seeriin akkasitiin gaafa keenya student seeriitii neemiin dhokata. Isa kana bal'isuudhaaf mallattoo qixa kana karsarii keenya finnee mallattoo masqalii gaafa mallattoo fannoo gaafa nu fiddu mallattoo biraatti gochuudhaan itti fufnaa jechuudha. Average jechuudha. Boksii yookiin seelii kana keessatti yookiin seelii iddoo average jechuu barbaanne irratti kiiboordii keenya lama mallattoo wal qixa tuqnaa. Kana booddee yookiin faankishinii keessa seennee iddoo kanaaf filanna. Yookaan ammoo maqaa jalqabaa faankishinii barbaanne barreessina fakkeenyaaf dhaabee gaafa jennee jennu gadi nuuf tarreessa. Isaan keessaa isa filachuu barbaanne sana filannee seetii gochuudhaaf jechuudha. Maal nu gaafata? Naambar 1 fi naambar 2 yookiin jalqaba lakkoofsa ka'umsaa fi lakkoofsa xumuraa seeta akka goonu nu gaafata. Nuti asii kaasee averejin akka nuuf hojjetamu barbaanna fakkeenyaaf. Isa kanaaf asirratti kilikii goonee booddee leefti kilikii gadi qabnee gara fuulduraatti harkisuudhaan haga xumura iddoo barbaannetti finna. DJ2 hamma J2tti selektii goonee jechuudha. Kana booda mallattoo kiiboordii keenya irraa mallattoo hammattuu ishee cuftuutiin gashina. Kana booda kiiboordii keenya irraa mallattoo interii gaafa tuqnu averejii keenya hojjetaniif ta'a. Boksii hundumaaf irra deemnee yookiin namoota hundumaaf irra deemnee averejii hojjennu osoo hin taane averejii tokkotti yeroo hojjennee jennu karsarii keenya qixa kana finnee mallattoo fannoo mucucaataa gaafa nuuf fide jedhu itti kilikii qabnee achii gadi bututuudhaan hunda isaa akka nuuf hojjetu gochuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan bifa salphaa ta'een averejii hojjechuu dandeenya. Viidiyoo itti aanuun akkamitti raankii akka hojjetamu daatama kana wajjin qabadhee hanga isinii argamutti turtii gaarii isiniif hawwaa. Nagaan tura. Share, subscribe hiriyoota keessan affeeruudhaan akkana jajjabeessaa wal fayyaddan kabajaan isin gaafadha.